Mata politiko si wasun dandetani Malanjada Mangisti Dubai Basi Dubai Ati Faradi Buko Godego Ate Yadamte Godego Yadamte Duanyate Godego Farada Yamata Dubai Nati turte Viki Yabukola Sanjirawan go to Finnabe Mucayyoon kuni biyya Dubai dhuftee jettee obboleettiin ishee akkuma biyya Dubai dhufteen iddoon hin taane fi jijjiirratte yeroo jijjiirrattu kanatti mana bakka sadiitti jijjiirratte yeroo jijjiirrattutti bakki sadaffaa deemte kanatti yeroo gara biirootitti deebitu warri biiroo bilbila isheerree qarshii dura dalagdeerree irraa fuudhanii jettee akka dubbattetti ta'u malee mucayyoon tuni duutee jedhan malee reeffa isheetillee hin beeknu jedhanii duutee jedhan malee reeffa isheetis hin arginu jedhanii jette. Ingidihi waan akkanaa kun waan baay'ee laphee nama cabsu. Obboleewwan keenya dhugaa dubbachuu fi isaanii akka jedhanitti ofiif akkanuuf ajjeeste jedhanii ግን mucayyoon tun oduma waa feeyyuu ta'ee of hin ajjeestu kan dhufte reefudha. Namni oggaa tokko lamayyuu biyya ormaa keessatti tasaa mureeto ammana of ajjeese jedheetu hin yaaduani. So akkuma argaa jirtanii of ajjeeste jedhanii isheetti manii isheen garuu kan of ajjeesuuf kan waan akkanatti hin dubbanne nagaa akka taate natti himtee guyyaa tokko qofaa bakka sadaffaa jijjiirratte kanatti nagaan qaba jettee baay'ee tokko natti jarattee natti kaatee jirti jettee natti bilbilattee natti boochee jettee obboleettini ergasii erguma gaafa ishiin akkana jettee sanii achumaan dhabamte bilbilanii gaafannaanii duutee naan jedhanii reeffa ishee jennaan reeffa ishee hin beeknu naan jedhanii ilaalaa dhugaa dubbachuuf mee kana maal jettu isinii ingidihi yoo kan jirtus ta'ee waaqayyoon mana sanii haa baasu yoo duutes ta'e lubbuu ishee amaaru wanti godhan hin jiru. So baay'ee tokko nama gaddisiisa dhala namaa akkanatti walitti garaa jabaachuu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Ingidihi homaa gochuun hin danda'amu. Dallaalonni asii attuudha. Dallaalonni Dubai namni dhugaa dubbachuuf hedduu ijoollee hedduu asaqayyaa kan jiranidha yeroo ammaa kanatti akkuma argaa jirtanii. Bakka ijoolleen fidu biyyarraa hin fidu gaafa iddoon hin taaneef akkamiin hojjanni jedhanii hin dabaddabu. Amma micattiin takka gaafa amma yeroo ammaa kanatti rukutamuun isii maadhanuu ilaalamuun hin jiru beektanii seera qaba wanumtuu seeraan kan hojjetu. Gin dubartoonni abashoonni tuni marzii akka taatanii beektu nuti keessanuu waan isin beekuu qabdan ijoolleen keenya Joordaan irraa Beeruut irraa biyya kana dallaala irraa dhuftanii asitti hojii dhabdanii mana ijaazaa teessanii boochan dhugaa dubbachuuf gara biyya keessanii galuu isinii wayya. Maaliif jennaan yeroo ammaa kanatti hojii warra jiruyyuu hojii dhabeeti jira. Isaan achi hojiin hin jira jedhanii birrii cafacabsiisanii achi as fidu ijoollee yeroo as gahan hojiin hin jiru. Akka biyyi kunii fi biyyi biraa addaan garaagarummaa qaba. Oo akkasitti itti mijachuu fi ijoolleen hin deebiti biirootti gaafa deebitu maal gochii deebite jedhanii xiffiidhaan qabatu. Ilaala makaraa kanarraa bakkuma jirtanitti qarshii xiqqoodhaan dalagattanii gara biyya keessanii galuu isiniif wayyaa. Kanaafuu biyya gara biyya biraatti jijjiirrachuun kuni maaxifoodha. Keessattuu biyya Dubai kana dallaalonni ishee baay'ee amtuudha. Kanaafuu abashoonni keessattuu ni beektu. Waan hundaaf iyyuu obboleettii keenya kana waaqayyo jajjabinaa kennuu fi maatii isheetiif jajjabinaa kennu wanti godhan hin jiru. Ishee kana qofa miti ijoollee baay'eedha kan akkanatti lubbuu ofii dabarse balaa qarshiitirraan balaa dallaalotaatirraan jechuudha. Namoota meeqaa inni asaqayya'u namni dallaala jechuun nama fakkeenyaaf biiroo jechuun akkam beekutti namni tokko erga hin taane fi booda jijjiirrachuun dirqama.
maal gochii dhuftee jedhanii xiffiidhaan kan itti kaasaniif akka waan dhugaa dubbachuuf achi birri cafacafanii biyya kana dhufuun hin oolu. Achi birri isaanitti hin gorre asii immoo nama waan gaarii hojii gaarii hin arganne hojii gaarii hin galchine isaa yommuu dhuftee asitti nas faraarraati jechuudha. Ilaala waan akkanaatu jira obboleewwan keenya yeroo dhuftanis ta'e nama gaariirraan nama yookiin asii qabaatan waa akkasitti yoo ta'e milleesim jettaniituma bakkuma hin taanetti akka carraati jettanii gaafa dhuftan waan akkanaatu si dhaggaxxama beektanii. Mucayyoon tuni dura biyya Joordaan turtee jette waggaa lama biyya Joordaan hojjette. Isaan booda gaafa gaa'ela godhattee gaa'ela ji'a takkaayyuu hin teenye Itoophiyaa ilaala. Ji'a takkaayyuu osoo hin taa'in dhufte immoo Dubaay kana. Yeroo Dubaay kana dhuftu Joordaan fi Dubaay garaagarummaa qabdi kaan gadi. Kinoo lubbuun ishii darbee itti dhiisee kantuu bilaashee xaarin lifaatiin hundumtuyyuu boru nuu dabartiin hundumtuyyuu gara lubbuu ishiitti deebi'ee siniin jedhaa. Kanaafuu ijoolleen biyya kana jijjiirrattan of eeggannoo godhaa siniin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo namoonni akkanaa dhugaa dubbachuu fi ofan ajjeesaa ofan maalii godhaa jettanii biyya ormaa keessatti waan akkanaa ofirratti raawwachuu yaaduma sammuu keessan keessa jiru akkasiin hin dhufu. Amma qarshii qabdi yookiin immoo qarshii qarshumaaf ajjeesuu danda'u. Mucayyoon kun odeen gadda Joordaan keessatti boqattee sababuma qarshiitiif sababuma qarshiitiif kan ajjeefamte waa biraatii miti atteetii miti. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa bakka kamiyyarrattuyyuu jechuudha. Yeroo tokko qofa amma gammachuunis gaddis waluma faana waan ta'eef yeroo tokko gammadanii yeroo tokko gaddanii kana beekuu qabaachuu qabdu hundumti keessanuu jechuudha. Yeroo hunda gammaduu hin taatu dhallattee amma hanga duututti gammachuudhaan hin jiraattu. Gaddis ni jira. Akkuma gammachuun jiru gaddis ni jira. Gammachuu fi gaddi wal bira jechuudha. Kanaaf yeroo tokko gammadaa yeroo tokko gaddaa yeroo tokko akkasitti kan adeemu akkasitti kan deemanii jechuudha. Kanaaf yeroo gammachuu san bichaa hin ilaalina gaddis ni jirti. Yeroo gaddaa san immoo maal gochuu qabdu? Ani qormaata sinitti dhufu san injifachuudhaaf tattaafachuu dirqama. Kanaaf waan akkanaa kana of eeggannoo godhaa. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan hundumti keessanuu ofan akkana godhaa ofan ajjeesaa waan akkana qarshiin baddu qarshiin yoo baddes ni argamti fayyaa taatee ati fayyaa taatee jiraachuu keetiif iyyuu ati qabeenya koo ofumaaf iyyuu qabeenya guddaa. Kanaaf waan akkasii kana ofirratti raawwachuun hin raawwatinaa siniin jedhaa lubbuu keessaniif waanuma hundumaaf iyyuu ani sammuu keessan keessaa akka hin dhufne siniin jechuu barbaadetanii manni tokko namaa ta'uu baate yoo ta'een hojjettawoo ta'uu baate immoo qarshii keetiin hojjettee jee tokkos ta'ee yaa'u asirrii miti immoo beektanii ani waan an argeefidha rakkinni asitti baay'ee nama xiqqooshii dhiphatu kanatti hin tolu. Kanaaf sirriitti sammuu keessan eenyu jechuu of eeguu qabdu qabaachuu qabdu siniin jechuu jaalladha. Kanaaf iyyuu obboleewwan koo mucayyoon tuni baay'ee nama gaddisiisti baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf kan amma hin jedhamne dhuftee ji'a jaatti namni kun waggaa meeqayyuu as keessa jiraata gaddaaf gammachuu argaatii jira ishiin dhuftee ji'a jaatti ilaala. Obboleettiin akka jettutti naaf hin taane manni kuni yoo aariitii of odoo ta'es immoo akkamitti reef ishii hin jiru kan jedhanii dhoowwatan kanatu gaafinatti ta'e waan biraatii miti. Naan hundaaf iyyuu waaqayyo lubbuu ishee amaaruu baay'ee nama gaddisiisaa. Akkuma baalaa lubbuun namaa akkuma baalaa urfatti aacaa deemti kaa wanti godhan hin jiru. Duuti mana nama hundaati seentii ingirii duuti safuu hin beektu sani mucayyoo bareedduu kana
seerri jiraate ingidihi biyya kana inuma eenyu jedhu wanti godhan hin jiru. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka na gaddisiiste maaliif osoo wanti hundumtuu yoo hin darbaa alatti irree baatee jiraatte yoo haala gara ishii ta'e jechuudha. Yeroo aaran saditti seexannis sin qorti beektanii. Qormaata seexanaatis tarii akkas ta'uu danda'a. Nama bichaa miti. Waan akkasiiti isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Warreen dhiphina akkanaa keessa jirtan of dhiphisuu dhiistanii. Ani dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ani waan gaddus gammadus beqa tarkaanfii buukii irratti nan fudhadhe jedhee abadan yaadeet kun hin beeku jechuudha. Maaliif waaqayyoon amma nama jiraachisa jiraatudha. Rakkatanis jire beqa waan qormaata hedduu kanaafiyyuu qormaata hedduun ini jira. Garuu immoo isa injifachuudhaaf atillee akkasumatti jabaachuu qabda. Waa xiqqoodhaaf tarkaanfii lubbuu kee irratti fudhachuu hin qabdu. Maaliif ani akkuma gammachuun jiru gaddillee ni jira. Kanaaf kana beekuu qabdu isiniin jedha obboloota kiyyaa. Dhugaa dubbachuuf waan laphee nama cabsuudha micattii kanaa. Osoo baate illee ergan taane fi dhugaa dubbachuuf ba'uu diddee maal yaa'u beektanii xiqqoo ishee rakkisaadhas waan ta'eef hin sodaachisu. Hallis waan akkanaati. Hallis immoo seerra haara waan ba'ee waan ta'eef kana dhageesse. Yookaan immoo bilbiluma san warrumti biiroo irraa hambisanii kana yaadde ta'a malee ani namni tarkaanfii lubbuu ofii irratti hin fudhata jedhee hin yaadu. Waan hundaafiyyuu rabbiin lubbuu ishee amaaruu kan jennataa ishee haa godhu. Dhugaa baay'ee ulfaata.